أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم درسي كينيا درسي حروفا دا درسي لما فرق كينيا جرا درسي تقفا كيستي درسي تقفا متى دريلا اللي قبي فردتو قبي جباتو قبي ميقرا كجارته جارمته براني تريجو درسي لما فاكنا كيستي مو مال فيدو ديما بان كتابتشا ربي نسرها جالته الدرس الثاني الدرس الثاني برنوني لما فانجتو الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة حروف الهجاء المركبة قبيل حجائي مركبة كتاتي حروف الهجاء المركبة قبيل هجائي مركبة كتاتي مركبة جتشون تأولت هدمتي tokko lama sadii sanii oliin wal bira dhuftee barreeffamte jechuudha. Xuruuful hijaa jechuun qubeelee hijaa jechuudha. 29 san baana jechuudha asitti. Abjadiyyaan jennee abjadiyyaan 28 jennee hijaa'iyyaan immoo 29 jennee inni kajaa jiru hijaa'iyyaa sanii jechuudha. Achirraa meetti isheen ilaalla akkaataatti barreeffaman qubeen. Alif alif laam alif laam alif laam alif akkanattillee hin barreeffama jechuudha. Kunii fi kun tokkuma garaagarummaan qabu jechuudha. Akkaataa barreeffamaa si akeekaa jira. Baa alif laam alif laam alif laam 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 alif laam alif laam haa laam alif laam alif بالام با بالام با كاف 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 با كاف با كاف با akkanattillee hin barreeffama jechuudha. Garaagarummaan qabu. Kunilleen kaaf ba kunilleen kaaf ba. Kaaf alif kunilleen tokkuma jechuudha. Kun amma xiqqoo asirra banee irraa fageessee barreessa. Kun immoo itti sissee barreessa. Garuu inni kaaf alif tokkuma jechuudha. Baa kaaf taa taa kaaf saa baa taa saa nuun yaa baa alif nuun alif taa alif yaa alif saa alif baasiin yaasiin nuun siin taasiin saasiin saajiim taaxaa nuun khoo yaaxaa baajiim yaamiim baamiim nuumiim taamiim saamiim baayaa yaayaa nuuyaa taayaa akkanattillee hin barreeffama jechuudha. Faayaa بانو لام
تانون لام تانون لام بايا لام بايا لام يا تا لام يا تا لام ثا لام نون با نون نون با نون. Akkasi maashaallah darsiin keenya irraa fi asumatti dhaabbataa inshaallah hanga darsii gadaafe gadi xumurrutti inshaallah namarraa fayyadamu nu haa godhu. Kanuma sirritti irra deebi'aatii hordofaa obboleewwan keessaniif illee sheer godhaadha. Akkasitti inshaallah tartiibaan kan xumurru ta'a waraabneeti yuutoobii keenya irratti nu hordofaa isiniin jenna. Darsiin keenya har'aaf kanuma fakkaataa dogongora jiruuf dhiifama. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.